jiru eenyu faannoodha jechuudha gabaabumatti. Kakamisee taa'ee jiru caasaa mootummaati jetteetti mootummaa jettuun kunillee faannoodha gabaabumatti wanni hubachuu qabu. Mootummaan tokko illee hin jiru. Kanaafuu mootummaa jireettee mootummaadha dhaggeeffattee akka waraabessi aduu guyyaa qe'ee keessatti nyaanne qawwee kee qabadhu hidhannoo ka jabeeffadhu ishii qabduun of duuba eeggadhu jechuudha. Ka jirtu kanuma. Kanaafuu gaa ammatti wanni haala naannoon keenya kana fakkaatti. Akkuma waliigalaa yoo ilaalle waraana bilisummaa Oromoo akka walootti maaltu jira yoo jenne yoo ilaalle karaa takkaan araara jedha karaa takkaan waraana. Waraana bilisummaa Oromoo immoo maal keessa jira jenne qabsoo gaafa gaggeessu qabsoo karaa inni gaggeessu karaa diinitti dhufe kamuu inni nu gaggeessu. Araara yoo jedhes afaan araaraa haasa'uu namni dadhabu hin jiru. Ni beekaa dhagaa jirtanii ittiin deemame adda citame sadarkaa inni dhufeetiin. Naannoo ilaa naannootti daangaa ilaa daangaatti akkasuma kaaba Oromiyaa fi baha Oromiyaa fi dhiyaa Oromiyaa akkasuma kaabaa fi kibba Oromiyaa hunda keessatti socho'aatiin bifa haala ta'een socho'aatiin jira. Sochiin abaa'oon jedhee kana socho'aa jiru kan mootummaatti yaada ta'ee yaada keessa galchitaa. Dhugaa dubbachuuf leenjii bifa addaatiin leenjifatee humna naannoo adda addaatitti akka socho'aatiin jiru dhaga'amutti jira. Humni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana bal'inaan socho'aatiin jira. Daangaa fi karaa godina Walloo akkasuma karaa Wallaggaattiin akkasuma karaa godina Arsiitiinis akkasuma godina Baaleetiinis akkasuma gara Harargee bahaa gara mul'ataatis akkasuma naannoo adda addaa irratti socho'aatiin jira. Sochiin isaa kun kan mootummaatti yaada ta'ee jira. Gama mootummaatiin yaaddi kennamu isaan gara araaraatti deebi'uu fedhanii waraanni bilisummaa Oromoo garuu humna adda ta'een leenjifatee qopheesseetiin jira. Qophiin bilisummaa Oromoo qopheessu kun guyyaa irraa guyyaatti leenjii adda addaa agarsiisaa jira. Guyyaa irraa gara guyyaatti akkasuma leenjii adda addaa bifa adda ta'een of leenjisee of qopheessaatiin jira. Humni bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana dhugaa dubbachuu fi injifannoo guddaa galmeesseetiin jira. Gama mootummaatiin garuu wanni yaaddoo nutti ta'uu jiraate gama mootummaatiin yaaddoo guddaa seeneetiin jira. Yaaddoon guddaa mootummaa gara mootummaatiin seene kun uummata keenyatti yaaddoo ta'eetiin jira. Uummata keenya wanni yaaddoo ta'u obboleeyyan lamaan wal waraanan kun maaliif ta'a? Humni mootummaa waraana bahutti ergu hundinuu dhumeetiin ka guyyaa irraa guyyatti ka dhumu guyyaa irraa guyyatti ka ajjeefamu. Garuu ka ajjeefamu kun akka uummata Oromoo ta'es waraanni bilisummaa Oromootis akka ka Oromoo ta'es garuu wanni uummata keenyatti yaaddoo ta'u kana akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun anarra qabadee isinii dhiyaadhe waa'ee abaa'oo irraayi waa'ee abaa'oo walumaan ka daawwannu taasumaan na hordofaa isiniin jaa. Qabaatuun Oromoo kolonii jala bitee bittaa jala cabsee haga har'aatti sirni dimokiraasii jedhamu hin jiru. Mootummaa wanni jedhamu hin jiru. Nama nyaata afaan qawweetiin dhufa jiru. Kan ammoo ka keessaa bahuu danda'amu afaan qawweetiin. Afaan qawwee keessaa bahuudhaaf immoo afaan qawwee keenya rimsuu fe'eeti. Akka jabaatti taasisu diinni kee jabaachuu qaba. Diinni isa lolaa jiru kun marsee waan isa hudhee jiruuf du'uudhumaaf dura taa'ee du'uudha. Kanaafuu immoo du'uudhaaf maal gochuu qaba? Bara dhufaa dubraa inni qe'ee kee dhufee si loluu osoo hin taane qe'ee isaa deemtee loluu. Qe'ee keetiin nagaa ta'uudhaaf gaafa qe'ee kee irra lolli ta'e ilmaan keetu du'aa qabeenya keetu barbadaa wanni ati qabdu sun ni bittinnaa jechuudha. Qe'ee kee nagaa godhuufi qe'ee diinaa san deemuudha jechuudha wanni si baasu. Bara dhufaa dabra qe'ee kee irra lolan eeggatin. Qe'ee kee irratti du'uu hin filatin. Qe'ee inni si lolu sun itti deemuu filatu. Egaa ati achitti lolte qe'ee keetti dhufee si loluu hin danda'u. Achitti ofitti isaa jechuudha. Yeroo baay'ee walloon ofittisti. Ni lolti maaliif gara deemu waan hin qabneef qe'ee isaa dhufe ilmaan isaatu du'a ilmaan isaa du'uura abbaan fedhe lubbuu ilma isaatii dura ofii isaatiin du'u waan filatuuf. Kanaafuu guyyaa hunda qe'ee keenya duratti boonee lollee deebifne inni dhaadachuu osoo hin taane qe'ee isaa deemne loluu kan nu baasu. Kana gochuuf immoo tokkummaa feesisa. Asin gaafa tokko bahee qawween abalu duuleera jedhe amma dhihoo maal jedhamaa ture karaa dawaa caffaa saniin achiin gara diimtuu san gaafa lolan maal jechaa ture. Mootummaan naannoo Amaara gaafa osoo hin dhufin dura guyyaa takka bultii moo lama warri Amaara loltan qawween keessan guutuun fuudhamaa jedhamaan ture. Wanni kun deemaa ture lolichitti fuufee fi yeroodhaaf dhabame malee osoo amma nagaan jiraate warroota nagaa jeeqan warroota deemanii Oromoo fi Amaarri nagaa hin jiraachaa jiran jedhanii abbaa deemee dubbii kakaasee lola kaasee nagaan akka dhabamu godhe. Ashama harka fuuna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya eebba woboo zoonii gaaba godina Walloo keessatti ka argamu bifa haaraan abaa'oon leenjifatee
of qopheessee jira isiniin jaa. Kuni agarsiisa WBO leenjii isaa irratti zoonii godina Walloo karaa gartee uummata keenya kan Walloo keessatti leenjifatee bifa adda ta'een akkanatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e akkasuma wanni adda addaa irratti kan dhiyaate beekumsi adda addaa irratti kan dhiyaate kennaa yaada adda addaa irratti kan dhiyaate humna of danda'een yeroo ammaa kana leenjifatee gara bifa haaraan leenjifatee of socho'aatiin jira. Abaawoon yeroo ammaa kana naannoo adda addaa keessatti godina adda addaa keessatti Oromiyaa kaabaa fi kibbaa akkasuma bahaaf dhiyaa keessatti akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa oduun kiyya kaarraa waa'ee abaawoo irratti murtaa'a. Abaawoo yeroo ammaa kana babal'inaan daangaa adda addaa irratti mul'ataa akka jirutu dhaga'amutti jira. Abaawoo yeroo ammaa kana gartee humna mootummaatiin kokkee wal qabanii daangaa ilaa daangaatti akka socho'aa jiru magaalaa xiqqoo dhiisii magaalaa gurguddoo akka seenaa jiru dhaga'amutti jira. Humna abaawoo hedduu shakkisiisaa yaada mootummaa kanatti ta'ee jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya humna abaawoo WBO waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee akka of dura sochoonu isiniin jaa. Yeroo ammaa kana diinni keenya akkasuma gama mootummaanis ta'ee gama humna gartee fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo ofiin jiru ta'ee yeroo ammaa kana WBO sodaafuu shakkii hunda keessa galanii jiranii gama kaaniin mootummaan kunis weerara keessa galee jira. Weerara keessa galee shakkii hunda keessa uumee wanni yaaddoo itti ta'e waraana bilisummaa Oromoo sinjaa isaan kana irraa dabree humni fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo ofiin jirus daangaa daangaatti tankaarfataa jira. Sodaa abaawootiif malee gama mootummaatiin magaalaa isaanii bira kutee gara naannoo Oromiyaatti ejjatu eegalee jira. Wanni yaaddoo itti ta'e guddaan humni bilisummaa Oromoo kun yeroo ammaa kana humna addaa midhaaffatee humna gahaadhaan socho'aa jira. Oromiyaa keessaa fiinxaaleeyyiin adda addaa Oromiyaa keessa akka socho'uu hin dandeenye murteeffatanii ofirraa sodaatanii jiran isiniin jaa. Yeroo bitattee yeroo inni araaraa haasa'utti atis haasa'uttee humna si barbaachisu qophaa'u. Biyya kana keessatti abbaan jiraachuu danda'u abbaa humnaati. Eegii waggaa 150 as mootummaan ammaan habashoota jalqabaa sun Oromoo kolonii jala bitee bittaa jala cabsee haga har'aatti sirni dimokiraasii jedhamu hin jiru. Mootummaan jedhamu hin jiru. Nama nyaata afaan qawweetiin dhufa jiru. Kanammoo ka keessaa bahuu danda'amu afaan qawweetiin. Afaan qawwee keessaa bahuudhaaf immoo afaan qawwee keenya rimsuu fe'eessa. Akka jabaatti taasisu diinni kee jabaachuu qaba. Diinni isa lolaa jiru kun marsee waan isa hudhee jiruuf du'uudhumaaf dura taa'ee du'uudha. Kanaafuu immoo du'uudhaaf maal gochuu qaba? Bara dhufaa dubraa inni qe'ee kee dhufee si loluu osoo hin taane qe'ee isaa deemtee loluu. Qe'ee keetiin nagaa ta'uudhaaf gaafa qe'ee kee irra lolli ta'e ilmaan keetu du'aa qabeenya keetu barbadaa wanni ati qabdu sun ni bittinnaa jechuudha. Qe'ee kee nagaa godhuufi qe'ee diinaa san deemuudha jechuudha wanni si baasu. Bara dhufaa dabra qe'ee kee irra lolan eeggatin. Qe'ee kee irratti du'uu hin filatin. Qe'ee inni si lolu sun itti deemuu filatu. Egaa ati achitti lolte qe'ee keetti dhufee si loluu hin danda'u. Achitti ofitti isaa jechuudha. Yeroo baay'ee walloon ofittisti. Ni lolti maaliif gara deemu waan hin qabneef qe'ee isaa dhufe ilmaan isaatu du'a. Ilmaan isaa dura abbaan fedhe lubbuu ilma isaatii dura ofii isaatiin du'u waan filatuuf. Kanaafuu guyyaa hunda qe'ee keenya duratti boonee lollee deebifne inni dhaadachuu osoo hin taane qe'ee isaa deemne loluu kanu baasu. Kana gochuuf immoo tokkummaa feesisa. Asin gaafa tokko bahee qawween abalu duuleera jedhe amma dhihoo maal jedhamaa ture karaa dawaa caffaa saniin achiin gara diimtuu san gaafa lolan maal jechaa ture. Mootummaan naannoo Amaaraa gaafa osoo hin dhufin dura guyyaa takka bultii moo lama warri Amaaraa loltan qawween keessan guutuun fuudhamaa jedhamaa ture. Wanni kun deemaa ture lolichitti fuufee fi yeroodhaaf dhabame malee osoo amma nagaan jiraate warroota nagaa jeeqan warroota deemanii Oromoo fi Amaarri nagaan jiraachaa jiran jedhanii abbaa deemee dubbii kakaasee lola kaasee nagaan akka dhabamu godhe eenyu isaan kana jedhanii isinurra duula biraatu dhufaa jechuudha. Kanaafuu nu hubannaa nu feesisa yeroo hunda nama dhaggeeffachuu osoo hin taane ofii keenya maal gochuu qabnaadha. Fakkeenya asitti maal jedhan abbaa dhiiraadhaanii kasi filattan ka ummati kun filatu eenyu diinatu fila mootummaa fila ofiisaatiin filata mootummaa fila nama isaa ta'uu kaafne ilmisaa ka'ataa jechuudha. Kanaaf haalli keessa jiru gabaabumatti gaafii keessa jira gaafii keessaa bahuudhaaf ofii keenya of ani eenyuun waammadhe eenyu waliin deeme na baasa ka jettu ilaallachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaan gama kanaa kanumatti hin gabaabsa akka waraanaatti waraanni bilisummaa Oromoo
gara fuulduraatis itti fufaa oo leenjisuu lolchiisuun dirqama waan ta'eef sa'aatii ammaa irraa qabne qe'ee Oromoodha. Ibidda Oromoo keessatti walloo keessatti bobahaa jiru dhaamsuun. Kan dhaamsinu maali? Bobeessinee dhaamsina. Bobeessinee dhaamsina abbaan fedhe jaalate moo abbaan fedhe jibbe. Waraanni kun kan dhufeef uummataaf waan ta'eef eegaa har'aatii qabee lafa ibiddi Oromootti boba'e kamillee qe'ee Oromootti boba'e kamitti ni bobeessa. Dhugaan jirtu kan. Maaliif qe'een nama takkaa boo'ichitti galee qe'een nama takkaa nagaan hin jiraatu. Qe'een nama takkaa bobooyitee qe'een nama takkaa nagaan galtee hin jiraatu jechuudha. Boba'uu taanaan wal bobeessu hundumaa. Egaa sin bobba'ee mootummaadha. Mootummaa jechuun sirna jechuun diina uummata Oromooti. Dallaa diinaa ta'e dallaa san diinee diina san dhaqqabuudhaaf dirqama waan ta'eef.